Ashamaar Kafuunee hordoftoota miidiyaa FNM oduu ammee nu qaqqabe isiniif dhiyeessaa gara oduutti darbaa. Balaa konkolaataa barsiisotaa fi hojjettoota Yuunivarsiitii Madda Walaaburra qaqqabeen lakkoofsi namootaa lubbuun darban 20 ga'uu isaan ibsameera. Balaa konkolaataa barsiisota Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa qaqqabeen hanga ammaatitti lakkoofsi namootaa lubbuun darbanii 20 ga'uu fi namoota 20 irra immoo miidhaan qaamaa cimaan qaqqabu Yuunivarsiitiin beeksiseera. Konkolaataan uummataa barsiisota muuxannoo olaanaa qabanii fi hojjettoota Yuunivarsiitii Madda Walaabuu fe'ee kaampaasii Shaashamanneetti imalaa ture kufee garagaruudhaan lubbuu namoota 20 galaafachuu pireezidantii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil himaniiru. Namoonni lubbuun darbaniin alattis namoota 20 irra miidhaan qaamaa cimaan qaqqabu itti gaafatamaan damee barnoota fi barsiistota Yuunivarsiitii Dr. Lataan ibsanii jiru. Egaa hordoftoota fi sagantaa miidiyaa keenyaa akkuma beekamu beektotaa fi dooktaroota akkasumas hojjettoota Madda Walaabuu Yuunivarsiitii irra ga'e kun kan laphee namaa cabsu akkasumas biyya kana keessatti kasaaraa guddaa kan fidedha. Maatii isaaniitiifis jajjabinaa kennu, lubbuu isaaniis Waaqayyo jannata nu haa kaa'u jenna. Walumaa galatti kuni baay'ee namatti ulfaata. Waan egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM hojjettoota muuxannoo qaban, beektota, ijoollee egeree boru qaranii baasan dhabuun hammam akka namatti ulfaatu hundi keessanuu kan hubattaniidhaaf hundi keessaniyyuu maatiidhaafis jajjabina Waaqayyo haa kennu, lubbuu isaaniitis warra boqotaniifis lubbuu isaanii jannatu nu haa kaa'u, warra balaan guddaa fi cimaan salphaan akkasumas irra ga'e Waaqayyo jajjabina isaanii haa kennu, fayyina isaanii haa kennu jechaa hunda keenyaaf jajjabina nu haa kennu. Biyya keenyaafis hojjettoota akkanaa dhabuun, beektota akkanaa dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa oduun har'aaf qabnu kanuma. Ulfaadhaa.